كان تانتون ما كان ديمتاني بيرا يجي خيسة دهنيتي نبي والبينهم دخيسانو نجر تانيسي إف بي تانيسي سو أنا ونيني نسنين جو يجراتيني نان كتن نان خطن نان جراتيستن نان أجيستن ربي تو كتن دراتيسا ونيني نسنين رايتي كابو سنجرتو أيانتو duraan dursee amma fardiin ammaan tana barbaachistu waan hunda dura gargaarsa isiiti wallahi wabillahi gargaarsa ayyaantuuti waan hunda dura isin irraa eegamu gargaarsa isii eega gootanii xumurtoom duraan dursee laal akka wal dura jiranitti yoo deeman sila asin jiran amma boru mana mubaarak gargaarsaa jira mana mubaarak jechuudha gargaarsa inni gargaarsa nama biraa jira eenyu dura jira ture garuu ayyaantuudha gargaarsa walloo gurra jaamee gargaarsi walloo gurrame ayyaantuu dhaabbatee gargaarsa walloo eega gurramoota gargaarsa nama biraa hono boruullee ma gargaarsa jira jaama jechuudha. Uummanni keenya giftaroonni miidiyaa kanarra jirtan hundinuu irra guddaan ijoollee Harargeeti. Gandummaa deemu jira waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen Harargee immoo deemtanii yoo isin ifirraan dubbanne namni dubbatu hin jiru. Wallahi jai Ugaala faayo. So huna akkan hundaa jira jechuudha. Irra guddaan kasan giftaroonni Oromoo ijoollee Harargeeti. Baay'ee warri hombolchaa qoftiinu warri asirra jirtanillee ni jirtan. Warri hombolchaa qoftiinu ayyaantu wallaanachuu ni dandeessan. Ilmoo biyya teessanii. Samrii naamni dhagee waa tokko sitti hima. Salaamu alaikum. Biyya teessanii. Samrii. Dhagee Dhagee waa tokko sitti hima. Sirrallee hin beeku. Sirrallee hin beeku. Amma ati haasawaa keessaati beeyit sirriitti dandeessa malee haasawaa sooshaal miidiyaa kana hedduu siin galle haalli isaati waan sitti himu garuu keessaan sitti himu natti tola. Amma waan gootu haasawaa jiddugalaa haasa'i. Haasawaa jiddugalaa kun siinjuu sii gala. Oromoon tuni hayyuudha laal Samrii naannoo waa sitti hima. Haasawaa biraan haasawaa bara. Dhagee amma waliin waan Oromoon qabu gargaarsi ayyaantu. Uramuu qabana dhaggeeffadhu deebi'ee eegalamuu qaba. Waan ani siin jiru kana narraa fudhadhu. Hawaasni keenya kuni hawaasa hedduu gara laafeessaa. Hawaasa yoo dhugaadhaan waan takka ati onneerraa kaatee itti himte Samriina. Wallaahi billaahi if booda sirraan deebine dhaggeeffadhu. Gargaarsi ayyaantuudha. warruma alaafinnata fudhate biraa laafe malee Samriinaa Jamaal dhaggeeffadhu. Inni jira bara nasraa laal warra alaafinnati fudhate biraa wakiitti laaffate. Obsinaa sitti maalubbu. Warruma alaafinnata fudhatee ni gargaarsifna jee biraa laaffate malee hawaasa biraa miti. Hawaasni kun hawaasa gaariidhaa fi hawaasa hedduu gara laafes hawaasa rakkoo warra irratti hin dhiifne dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Maaliif anamma meediyaa kanarra waan si dura yeroo dheeraa ture fi Samriyyee nagaa fudhate dhiyootana dhuftee hawaasni gaafa onneerraa kaatee ati dhugaa lafa jirtu san irratti hojjattee biraan geesse if boodan deebi'anii sa'a lama keessatti waan barbaachisu guutanii lafa siigalee rakkoon bakkee jiru akkuma naafatis keessa beeynutti warra alaafinnata fudhate biraa malee hawaasa bal'aa biraa miti akkasitti naa hubadhu kunoo yoon sobee koomantii warri koomantii Nasra ani hawaasa biraa hin jenne bar ani wani qeequ jiru warra giftara kannan sana agartee lammada yooni fi asbaani namni dubbanneef okay warra laafinnati itti hanan dhiisee hajannu namni kan dubbachuun qabu maal faayidaa qaba viidiyoo dalaganii firii ayyaantu jechuun faayidaan qabu naman dhibu bar kan godhuun. Okay amma laali guyyaa duraa gargaarsi sirri guuramaa ture laal yoo yaadatte achi booda waatu jidduu seenee anima waan hedduu sitti himuu jira. Gargaarsi meediyaa kanarratti kan nama lamaatti hafee jira maka caawatu hojii ijoollee Harargeedha. Gurbaa kaleetii yaajuu barsiisaa sanillee akkasitti gargaarsi saafe. Gargaarsi yeroo to'annaa jala oole Samriinaa Jamaal. Yeroo to'annaa jalatti oole abbaarra gargaaramu sanirratti abbaan gargaarsuuf deemu achuma dhaaba. Na dhageessaa? Na dhageessaa? Gargaarsi yeroo to'annaa jalatti oole meeqaa seenee meeqaatu bahee meeqaatu birriin galeen hogguunii fi isaamni isaa beekamuu jalqabe gargaarsi achumatti hafa meediyaa kanarratti anaa beekaa na gaafadhu. Silaa amma birrii meeqaan hin beekamne qarshii meeqaan hin beekamne
akkanumatti walii guurame dalagaa godhatamee gargaarsi walii guurama hanga Oromoon hiifattutti anis waan achi keessa jiruun beekaa itti himeetiin ture nama san atis ni beekta namni biraas itti himee jira akkasi gargaarsi karaa dhaabbate malee jaalatee karaatti nafne gargaarsi na amanii fudhadhu kana hawaasni kiyya galatooma galata guddaa qabdan hawaasa biraa miti lubbuu galatoomi Nasraa dingalee baraan hawaasa biraa dubbiin jootiin jiru si galee warri waan amma yaaboo hedduu akka silaan maan dubbadha alaa kullee algabaabtutti gargaarsi ayyaantuudha eegalamuu qaba dirqama kun maaliif ayyaantuun sila ani olgalchi eenyuun olgalcha faayoo faagalchi komantii faayoo tokko argeen ture ayyaantuun irraa osoonii fi Oromoo kutaa biraa taate min zaman wallaanamtee mana isii galte dhugaa sanii ani abbaan feetan na jaaladha wallahi ani laalan kan takkarran kaayyanneen maaliif wanni ni nasirraa harkadhu jiru wanni na ayira daamusi jiru wanni na raayirratu sin jiru sinii galee ayyaantuun wallaggaa shawaa arsii jimma baale osoo taate turte biyya sanillee dhayxee wallaanamtee mana sii galtee ilmaan siitii hojii ciisu jirti namni miciyoon san ilmaan kayyana wallaananii gizee na fidan ummaati yanuu fidii ja'anii jettee sagalee san namni dhagee xiqqollee suukanni hin qabani xiqqollee namni suukanni qabaachuu qaba dirqama kuni wallahi ayyaantuun osoo arraan tana waan ni taate qaaxa wallaanamte namticha maarree bira geessinaa bulu bira dhaquu deema mee eessa jira ka bira dhaqee namtichi maarree bira dhaqee gargaarsa godhu deema eessa jira daktoora binnat baanan ka bira geessinaa dubbisnee jirratti ergin hajaame mee maaliif hin godhaminiif eega yoo dhugaa dubbanne immoo warri asirraa leenca 20-30 giftii kan nu eeyse warruma Harargeetii irra gubbaa giftaroota gandummaa yoo dhufanii hin baana sii galee deemanii akkasiin giftaroonnummaa kun giftaruma keessaa dhaqee tokko yoonii fi dhaqee aboo gargaarsa micootanaa kanatti maaliif dhaabdan eegalchiisaaf yoo jaame nasraa hin eegalamu ture eegalama ture garummaa hundinuu ofirratti dhiisan dantaadhaa jaanii faaya welkaam bagana gaan dhufte faayoo bagana gaan dhufte bareedu ta'ummata ani miidhoo kan xiyyaa wallaan ta'ummata keenyaa nama girri wachi hayyee samriyyee gaasoo itteemi bishaan waalja Dikka booda haasawa jette faayoo amma shaa abbaa girri itti ol galchi sirbi keeyyoomni gadhiifamaa ta'a sirbaan na jira ammaan tanaan ta sirbaan na jira qabsoo seenaa sirba kiyya guyyaa kurna kana keessa gadhiisnaa himi sirba kiyya sirba arsii kasii komaandoo ka hojjedhesan Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi nasraa gadhiisu deema sirba akkam Nasraa jirtani. jirra wammu shaawwana jaanna Sabrina itti fufi dhugaa dubbachuu. Allah hafarta gaafata mucaawwan maate bushaa Waan dubbachuu jirtan irraa dubbachuu jirtanii waan ayyaantu jechuudha. Maaliif hin difamee jechuudha. Saniif. ayyaantuun du'aa fi jiruu jidduu jirti intala dhalaa takka nama hunda yoo ana yoo taates nasraa yoo taates ati yoo taates Difama waliin. Sabrina Nasraan quba qabdiimi. So guruupii atiin guruupii waliin jirtan moo akkam difama waliin. Nasraa. ani gruppii takka keessan jiru an gruppiin quba qabus hin jiru Gurubbii keessa abbaa kee Sabrina maaliif viidiyoo dhagaadhaan nama 40 Sabrina maaliif viidiyoo ayyaantuu hin daleenne naan jaanii jechuu si galee sanii maaliin jeen hin dalagu jee maaliif hin daleenne giftaroota warri naan jaan keessan maaliif hin daleenne viidiyoo ayyaantuuf dalageef jijjiirra warri dalageef Giftara nama la sadii moo afur dhufe dhugaa dubbachuuf sitti maan. Gaafa guuraa jiran sanillee nama sadii moo afurtu jira. Giftaroonni guddaan jettuu jechuudha. Yoo garuu baay'ee jiran. Tanaafin jeelee dubbii gandummaan dhufu turanii wanni hin jeef tanaaf si galee maaliif
gargaarsa nama hedduu takka gurre amma mucaa ummaa isaa halee irraa dhukkubeessan gargaarsa gurree fi guyyaa halkan takka miiliyoona takka gurre halkan itti aanus akkasii miiliyoona nama gurramee fi jechuu guyyaa lama keessatti sii galee. Okay, yoo ganduma ilaala gaa wallahi Sabriinaan gandummaa waan osoo jechuu hasan dura ilaala dubbitan akkanatti ichi ilaala. Gandummaa oofu jirtan Oromoo gandummaa if keessaa baasaa. Amantiin gandaa yoo adda wal qoodan akka firii xaafiitti adda faca'uu malee wanni wali qabamu inuma jirtu tokkummaan baananis inuma dhuftu wanni walii galtanis zeero hin jirtu. Yoo gandummaa fi amantiin adda wal qooduun hafuu baatte jechuudha. Oromoon takka alla qabaqa itti zaggaa chilooti. Akkas ta'u qabaa jechuudha. Ayyaantuun immoo dubbii ayyaantuudha rabbummaa naa arku. Ani waan biraa waan hin jiru rabbummaa kaanii danda'an isa eenyummaa naa arku. Maaliif ammayyoon dubbadhe Sabriinaan waan jette jaaniiti waan hedduu jaanii dhugaa akkana siraan baantu ani fireeshiidha miidiyaadhaaf garuu. En magaasi Sabriina dhiifamudha waan si dhagaman dubbattu maan nama akkanaa miti. Just wanna dhugaa jirtu ta'u ugara dhaabbadhu dubbadhuutiin namni akkana naan jedhaa miti si galeemi. Just wanna si dhagaman dubbadhu sammuu keetirraa. Dubbadhe baran hedallee mana baradheetiin irraa haasa'u ture zaadheeraa. Dubbachuun dhiisnee baran dubbachuu dubbadhe bargaarummoo umbushaa dubbattee wanni uumamu hin jiruudha sii galee osoo ati dubbattee irra dalagame of course yaani dubbatta garuu ni dubbattaami waan feete yoo jette hin dhageen uummanni keenya sammuun akka taateen beekonne yaani inni baxamanii isaa aaronaan hin beeku. Oromummaa nama jibbisiiste Oromoonis. Gandummaa oofu dhiisuu. Gandummaa qoodu gosaan. Waan guddaan rabbummaan alaatti. No rabbummaan alaatti suubisii wallahi dhugaa dubbachuu wadda gaafsanii turan argina illee beektaa. Katti deebi'ee jiru guruupirraa waan fixaatu yaayyoon. Waan siimaa. Borama gargaarsaa jira baay'ee meebi azara jiraatu mana mubaarak illee namni biraalleen mana mubaarak gargaarsaa jira jirtu gargaarsa eenyuti jennaan maqaa wayii tokko yaamanii jechuudha. Somma keessi yoo fitarree dura bar waan isin gaafatama waan fitan dura dubbachuuf gaafatan wanni gandummaadhaa huni ijoo duruuf kana maaliif wallaahi sagaleen kiyya dhaggeeffamaami. Haa fitarru qoy. Gargaarsa gaafatanii warri Harargee takkaa gammachuun gargaarsi Harargee godhameen beeku. Ani TikToker osoo hin ta'in osoo akkana oliin bahin duraas jala taa'eetii ilaalu ture. Takkaa Harargeen waa gaafattee gammachuun irraa argatameen beeku. Mucaa ammaa gaafa maaster pilaanii miillee akkas ta'e istiin laawu waan ni jira. Ammin zama amata dabree anaatutu Hamzaa Sheekh Jaabir mana Hamzaa Sheekh Jaabir fideen akka gargaarsa godhaaf jeeni waliif fideen. Guyyaa lama guyyaa takkittaa saniifuu sanuu baankiidhaan jechuun baankii ni jaatadha waan walitti erguu fi turaniin sanbooda namni nama moosariyaati qushaasha jeen hin jiru jechuu si galee maaliif ta'a kuni kutaa biraa hunda leenca meeqaan koina hanga gaafatan san guutaniituma bahan waadaa seenan maaliif hin godhin gargaarsa nama warra qaqqabu dhiisanii maaliif ayyaantuu hin godhaminiif isinis nama hundaam warra nyaata warri kaan bar nyaata dhabanii bartuun garuu du'aa fi jiruu jidduu jirti. Qoonqoo namni guyyaa torbaa bishaanii fi nyaata malee namni ni jiraata. Uumaan qabu nyaata. Nama jiru nama lubbuun bahu jirtu micootan ilmaan sagalee isiisan namni dhagee naasuu namni akkamtiin qabne micoon san ilmaan tiyyana wallaala ilmaan kiyyana wallaalanii jiranii Oromoo tiyya ummaa teenya nuuf dinaan jedhu jiranii akka isin gargaartaniin barbaadaan yaalachuu ko. Kana jechuun maal ta'uuf naasuu walii dhabuu gandummaa oofuu gosummaa walirratti oofuu najuma isin habaasu tabaranaa tanan waan hin jiru qabu fitadhee dubbadha. Welcome to Rumbadu Kenya, Bolesa Kenya, Bagana Ganduft. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى خدنا عيد مبارك. وعلينا وعليكم السلام. ولو ما نبغى جيني برازري. أكملتي. يا خيال هذا فنتك وفتتي يبغى جارين سرقة لمن وادتي. هاي ترمدو. هزلنا يلا ترتي والله قالت أمي. يا بريرو تكو نمني بويا جرابيتا ترمبدو أكنم بويا نمني خيني بوي شجرتي مي مم بكتر أبتون كمنه. سنران دبچا توري
akkasi waan Sabriinaa nama kaastee waa'ee ayyaantuu kanarratti dubbannee turre walumaan mana kanatti illee akkatti karoorfannee fi akkatti wal mari'anne hin geenye ni hafee gargaarsi isii karatti hafee gargaarsuma biraa gubbaan dabalamaa jira gargaarsi isii irraanfatamee jira maaliif kuni tahee gaafii hawaasa bal'aadhaa dhiyeessaa jirti Sabriinaani kanarratti yaada qabdu nuuf atilleen akkuma mana ni qabna mana bannee gargaarsifna yoo bakka duraan itti jalqabe marraa murtiin kanname ani kana caalaa gargaarsisuun barbaadu gargaarsifadhaa yoo ja'an tahee lafa dhiisuun qabnu irratti hojjannee gurubbis jaarree meediyaanis gabbaanee akka Oromoon hundi gurraa qaba dhimma isii kana akka sirriitti irratti hojjannu nama 180 kana wajjin warra gastii keessa jiru wajjin wal mari'annee maal akka godhuu qabnu irratti mee yaada yoo qabaatte turumbatu. Galatooma ani waan siyaasaa turtanillee gidduun baheen deebi'ee dalagaa ture sigalallee gumuduraasin ture malee amma waan Sabriinaan jettee dhuma kan dhagee malee waan dandageenyaani garuu hanga ta'e ammatti Tiwiitarraa waan naagalee wanni yaaduma bareedaadha irraa wal mari'achuun gargaarsa karatti hafee bakka ga'u jechuun waan bareedduudha. Ammas tokko gargaarraa gojaan kun hin gargaaraminiidha miti waan Sabriinaan jetteerraa hanga tokko kanaa galee namni nuti wanni Oromoo biraarraa hin gammannee takkaa jettee akkasii waan tokko gurra badakka akkasii na fakkaatti. Tokko gargaarsa qaara argeetiin dhufe. Jeneraali maasii beektaa magandummaa akkasii Sabriinaa dhiisitti meebii moshina ati walumatti qabaa seetiin injira jeneraali meechuu waan gochuu qabdu waan godhuu qabnu jechuudha. Ani jennaan abbaa fedhan sodaadhaan irra deebiitiin jette takka Harargeen gargaarsa gaafattee gammaddanii ni beeytanii hundi keessanuu hin beeytan dhugaa dubbadhaa dhugaan isin nyaattu isin ajjeestu. Asirratti Sabriinaa jentu godini gaafa Oromoon bakka takka jirtu gaafa Oromoon ija takka waa agartu gurra tokko waa dhageessu Harargee osoo hin jiin kutaan oduu hin qoodin Oromoon Harargee biras dhaabbatte Oromoo kutaa biras Harargeenis dhaabbatte kun dhugaan haalamne. Gaafa amma jalatti komentii walaalte asirratti namni wayii barreessaa jira gaafa mucaan Harargeedhaa nama ajjeese sanii Harargeen gargaarsa Harargeetiin miliyoona 35 guurame. Gaafa sanii sooshaal miidiyaa kana gubbatti Oromoon hundinuu atakaara keessan gallee namuu anaan hin eegalamne gaafa san dhugaa nama Oromoo hundaattuu bira dhaabbatee Harargee biraa sun dhugaan haalamne takka Oromoon Harargee bira dhaabbanne jechuu hin dandeenyu. Dhugaan jirtu tana amma immoo haala amma jirru keessatti walaallee akka Oromootti saalaallu akka nama dhuunfaatti illee yoo jenne bakkuma hunda Harargee qofa biraa miti Oromoo wal bira dhaabbachaa hin jirtu namuu amma gandatti godatti galaa jira namni akka hagana galtetti kuni Oromoo akka gamtaa wal bira dhaabbachuu jirtu hin arguanii namuu saahiba ofii yookaan ganda ofii leellisuu eegalee Yoka jila udun jala bolla tana bolla je yanantuni dhiichisaati sirga wanni aruuza bashoodha qeeti akkasti gotaate si namu hundaafu laaftuma jechuu barbaadete yoo namni akkas yaadu ta'e namu bakka irraa ba'e of duuba deebi'ee of ilaaluun barbaachisaadha yaadamoo yoo akka walotti yaadnee irra bareeda akka walotti akka gamtaa akka Oromoomatti yoo deemne wanni nuti godhuu hin dandeenye hin jirtu. Yoo gartee namu godatti gaddeebee kaartoonuma keessaa bee keessa qofaa nuuf jala ilaalaa jee wanni deebnuun waan abbichasan illee galma geessuu fi miti maqaa Oromooti illee wajjin wal madaaltu miti jechuun barbaada. Saniifuu Oromoon keessattuu warri sooshaal miidiyaa gubbaa jiru yeroo ammaan tanaa kana waan hedduu nama gammachiifne harma fedhee yoo ta'e kun karaa amantiitiin kun karaa gandummaatiin waan adda addaatti deemu jira. Waan ajandaa kana keessaa baanii akka Oromoomatti osoo deemnee bareeda jechuun barbaadanii galatooma. Ani amma mucaan nama ajjeese hangaafis TikTok hin beeku I don't know maybe godhamuu mala ani raawwan hin beeku hin jiru immoo garuu gargaarsa lama moo sadii ayyaantuutti hojjetanii nagaree akkuma amma ayyaantuutti karatti addaan muramee hafee jechuudha. Mucaa amma ummaa isaa mucaa kaleen dhukkubee dhiyoo gargaarsa guuruu turreen fatilleen dhuftee ture guyyaa lamaanitti miileena lama cufneef Oromoo hundaa wal gargaarutti hin jirre kajatti gargaaramu jirti Oromoo hundinuu eegala ani amma naaniin gahuu taasanii akka feetanii immoo garuu gargaarsi ayyaantuudhaa bikkatti dhaabbateerra eegalamuu qabaaf
dirqama isiin eenyu gadi eenyuun adda isiinis gargaarsa feeti khaanis gargaarsa fedha maaliif gargaarsi biraa irratti qabamee fi irratti guurrama ta'uun qabu kun akka yoo karaa haqaatti illee deemtan jechuu gargaarsi ayyaantu guurramee fi dhumuu qaba yoo lakkii nama biraa biratti guurrachuu feena jettanis mana banatanii guuruu fi amma guyyaa mana haarootti ni gargaarra jedhanii yaaman san koina meeqaan ba'an mana san keessa maaltu gargaarame silaama tadakhalas Sabrina abar ayyaantun gargaaramteen jenne amma Oromoon takka tiitti Oromoon naannoo biraa gargaaramu jirti jette Oromoo naannoo biraatti illee yoo laalle naannoo biraa gargaaramu jirti jenne ayyaantun osoo naannoo biraa taatee gargaaramtee wallaanamtee galtee maaliif kana jedhee mucaa amma kaleen dhukkubdarratti qabadhu laal guyyaa lama keessa meelana lama guurree gargaaramee deemee jechuu biyyatti deemuu barbaadu san micoon tun boochee ol baatee isaan kadhattee gargaarsisii walloodhaaf jaame okkee adda dhaabbatee haa jennu walloon rabsha jirti jaan adda dhaabbatee guurrame haa walloo dhumeemi soomanaa waan fedhoote seegalamuu qaba ture egaa maal qabee wagalame kaani soomanuma keessaan haa guurre maaliif adda dhaabbataadhaan amma an kabiraan waan hin ga'u baranii kamicuu uummatanaatti adda dhaabbatee mi hayyee sokkee uumaan qabu immoo bakka dhaabbate sanii maaliif hin eegalle maaliif namni waa'ee micoo sanaa dubbatu dhabame maaliif hin dubbanne walaa giftaraa walaa geemaraa walaa tiktookaraa maaliif ustaniidha ani gaafin kiyya guddoonni hawaasa gaafachuu jiru. Sabrina abar asitti waggoonsi wanni dubbatu jiru tanuma wala faayatti qabu jirra malee abbaan iyyatu ollaan dirmataa itti Oromoon yoo ati kaatee ni jenne eenyu dhufee si dirmata ati amma asitti dubbatte eegatana duraa isa jirta maa gabbaatanii warumti silaa geemaroota fi maal jettan kunii fi warra tiktaakaroonni kun dhuftaniitu wal mari'attanii waan san bakka xidhaan irraa oofuu qabnaa jettanii wal gartanii jirtanii warri waan kana wajji oofaa turtan. Duraan dura akka gaafii keessatti duraan dura ani namaan wajjin waan walitti qabnu takkan jiru. Guyyaa mana haroo geeffamu san waan hin raabeeku. Gargaarsa irratti an takkaa namni waan hin jiru. Gisuma gargaarsaa san kunoo walaa mubaarak faanis gargaarsa qabna jaanni dhaqa taa'ee maqaa baluutiin jee godhame deemi ani waan tiktook irraa beeku hin jiru tunu baddu meebi amman arkuu maltaa ani tiktook ammaan dhufe nama wal beekuunis hin jiru nama takka kan hin beeku alle qasanichi waan hin beeku hin jirtu immoo garuu laaluun ture namni waan ayyaantu bitu mataa qabee poostis godhu ture saadiqee qofa saadiqee Abdullaa isarratti nagaree jarri kaan hundi viidiyoon dalagamtee gadhiifamte የተዘጋች ሎቲ ሰንጎዳኒ ጀቹቹ ምንም ሁንዲ ፍራው ሰበባ ሀነራ ኸን አንድ ዱበደ ጀቹ ሲገለ ማሊፍ ኡመኒ ስለ አነራ ፌመሶተ ቲክቶክ ሀነራቲ ቶፒቱ ኦልባኒ hindubbane me arreboru dubbatan je calje ittilale nam dubbatin jiru arrantanamo olbehe dubbadde akkasi jechu gaafin kayo si deebe mebi galatoon baga dubbatte ani leen akkuma kan kaza sirra nama ture dan jimu somana kana ani leen tiktok khanin sene naafita kumata ko harawa nasra falati gad biyo kasaaytu miti ani leen nama asra beeku sin qabu nasra sidu matana wal baranne somana mo khesa ani tiktok ani leen naafara choy kum kan kedi garu amin sabrina o trumbule sore aso jirto asa dubado musha sabrina wa grupi gotani aso jirto yani wallahi onna muchatti dirrat yo gaf haro leen akas wan grupi goni akas wan fitan sai wan like gaf lamata debitani wan gargasab debitan sai anga ma yechu grupi san fesa non ni jirani san nasra faane dan degen eda mana fiya bane okay am grupi gotani so grupi san kesa mandu banero ne jiru yechuda sabri onne to ani grupi kaisan jiru samrina jamalin jiru grupi gode ya namni bar namni grupi gone onno ndafitani ya de rosan yechu namni gargasa namu ma gargara male enno kana miti sigalemi nama to ko fayda san boda malga faydan gargarte yechuda nam shiroti dage ummata fiya ani grupi kaisan jiru garu namota hanga wal mariyanne jira nuti koyina sene hisamne gargarsa hanga guurame hisamne hatta anbiya suma sile bilbile gaafadhe jira yero sanakina anje maleni nu bira hinsenne madura anje wanni garu guurame hangana anje jira san ana maki asli nama hunda gol gaafanne khuno turumbadu bilbile si khannen turemian ya اسمه شين دبسمالي ان جروبي خسله كون كابو جروبي نسي يا جروبي سين بالبلد دارتي اسمه رافدته اسمه دبسنجر يا اسمه دبسنه انا سي خني بالبلد اسمه ترمبدو خين اسي ناخن
akkasi yaa obboleeyyan kiyyaa gurubbii keessa wanta quban qabnu nuti faamilii gaafanne faamilii yeroo sanii wanni guurame hangana nuun jaanii nu bira hin geenye obsaatu galchaa naan jeen sinis akkasuma jee miti turumbadu. Sun bar amma gargaarsi bakka ga'ee fi bakka ga'oolee guurame sanii miti rakkoon jirtu kaasoo jirta wayi waan guurame sanii wanni guurame sun waan gahaa miti gargaarsi shiidhaa qabaa kajurraa asoo jirtan na fakkaatti. Akkas ilaal jechuun gurubbii keessan jirru garuu kan nuti beeknu kana jechuu barbaadeeti yani. Sababa ummushaan gurubbii keessa jirtan sababa jeettiin ibsee hawaasaaf. Ammanis wanni nan barbaadu hundi keessanuu walaa giftoroonillee akka waan kana itti yaaddanii dubbattanii barbaada. Maaliif amma waan dabree miti kaan irraa dubbachuu duraan itti deebi'anii gargaarsisii kun osoo gargaarsi nama takka isii dura hin guuramne gargaarsi ayyaantu guurame xumuramuu qaba TikTok irraa. Kanarratti marii irratti gaa kun turumbaduuni namoota gargaarsan irraa abbaatiin hedduu nama walitti dhiyaatanii deemee dubbisee dhugaa jirtu irraa dhagahee deeminutti hin deebi'uu qaba. Turumbadu sirra keenya jira nuti. Ana eenyutu abbaa eenyutu haadha addan beeku gargaarsa gubbatti nama kana deemadha oduman namni itti naaf jedhan dhugaa jirtu sana beeku mana sirraa teenya annam tokko hin baay'ee nan goone ani amma giftaras miti ani dhuguma amma leebela kayyoo laaltan soddoma ji'a soomana irratti kan namaas kennu soomana guyyaa shanii tiraan eegaleen gargaarsa kennuudha gargaarsa malee hangeema nama taphachiisu giftillee itti dhumaan kennu ana duman deemuun itti dhufe namni itti hin baay'ee na godhan jiru akkuma amma isin aartanii dubbatan kanatti taa'eetti ilaaluu ture. Giftarri Oromoo naannoo amma dubbii sabriin jettu sun keessas ni jirti beekadha wanni fiigaa waan ciisaa kaaftee ganii waallee nyaatan malee waalleen dubbatan jette Oromoon nallaalaa giftarri Oromoo qaba akka hundatti ijoollee geema taphattu hunda achi deemee kuun makiinaa diimtuu kuun leecetti darbaa deemu gaafa ayyaantuun gubatte sanii ayyaantuu dhufanii laalanii seenaniituma seenanii bayanii nam tokko akkatti kadhatan achi gubbaa namni gastii gubbaa jiru yaa karabbi qabanii harkumaatti silaluu qofaatti hafeef. Namni tokko lamni leenca darbu dhabamnaan siboo qawween xiyyaa bishaan baay'eetiin itti qaqqabee darbuu eegalee jechuudha. Gaafa sanirraan eegaleen san dura gaafa gurbaa qaalitti kaleen bishaanotti ta'u mucaan ishiidhaaf fidee jechuudha gubbaa sanirraan eegalee. Gaafassis akkasuma gaafatti aanu gaafa ayyaantuttis akkasuma san booda ammallee mucaa jimma jiru mucaan sun arguma na fakkaata. Mucaa qaama yeroo tokko namni itti kadhatanii namni tokko giftarri Oromoodhaa kan dhufee kanneef hin jiru. Dhugaan jirtu tanuma. Ammoo waa hundan dubbatan namni qalleefna malee ana akkaataan itti giiftii kan nuti eegalee akkasii jechuu kiyya namni itti na yaamin jiru jechuu kiyya bakka isa illee oduutti na yaamin tasuma odumaan akkatti iskiriin irra taa'uun itti dhufee argee taa'ee ilaalee wanni deemaa jirutti hin tolle saniin miira akka sagalee leenca darbuu eegalee jechuu kiyyan malee koree sanirra quban qabnu namni itti dhiyeenya jiru hin jiru akkuma keessanii irraa jira jechuu kiyya eenyutu waan haati mataa eenyu miilaa wanni irraa beeku jirtu gammad namni akka ta'e gargaarsa kanneen bira kutaa agarsiisan waan beeku. Okay, turumbaduu keenya amma akkam goona dubbiin guddinaa qoriin guutu takka jedhi. Ijoollee teenya iskuufas dubbisii yoo sii mijjate. Yookaan samriinaa atumti dubbisii haroofaa walitti dhiyaatanii gaafadhu kan dubbisuu immoo viidiyoo waraabee jiru viidiyoon poostuu godhaa fi abbaan fedhammoo dhaqee ni gargaaraaf. Takkaaf ammaas waan ayyaantu irratti waan godhamu qabu hundaan hin godhaaf ayyaantu maaliif waan eegalame takkaa jira sii galee giftaroonni jaalila taayitii uffata. Dhiisi waan akkanaa dhiisi. Samriina stop please. Stop okay. Iddoo poostii godhaa. Nama haisanii akka dhuunfaatti deemee waan hin jiru. I think haroon faan dhiida boodatti akka waan beellama qabatanii na fakkaata kan dhageetti laalluu agarraa inshallah waan ta'uusi. Bakka akkas goona amma dubbii goolamnee dubbii murtii takka irratti goola baati.